harka fuuni akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaa laayyaantu asallaa jirjirratti argamtan nagaan kun bakka jirtatti sana qaqqabu isiniin jechuun jaaladha. Baga jiraattanii baga eeggamtanii yoo na eegdanii egaa har'a guyyaa har'a mana sirreessaa wallee haannaa wajjiniini. Amma immoo nyaata hojjenna jennee goomman qanaxxasaa jirra yookaan immoo goomman sirreessaa jirra jechuudha. Warri asumaan goomman hawwitanii soggaa jiraattanii har'a haannan saammadha gaafa ishii mana ooltu. Buusii korsiisii na gargaarte jechuudha. Kunoo dabbasaallee ganaa boru miccinaa kunoo akka xolgarashitee jechuudha haannanii waan fakkaatu dabbasaan. Boruudha jechuudha ishiin guyyaan ishii boruudha. Sanbata sirreeffatti. Egaa akka har'a waan haarawaa tokko qabannee gara keessan dhufnee jirra asumaan koottadha. Sinaffeerree jirra goomman cooma caala. Amma kaabirraadha goommanii. Naannoo irratti garuu namni ta'e wayii facaasee kan gurguru jira haannan deemtee bittee jechuudha akka argaa taffistaaniidhaani. Ani immoo iyyuu har'a galgala kanarra keessummaan qaba jechuudha. Keessummaan qaba. Hoo natti mijate ta'e viidiyoo wanta hundaa waan hin qopheesse isiniifan hojjedha. Yoommoo natti mijachuu baate goommanuma kana laalaatti irra darbaa guyyaa biraatan akkaataa nyaataatti illee viidiyoo isinii hojjedha jechuudha. Har'a garuu wanta qabannee dhufne qabna ani fi haannanii inni sunis maaliin naannamee hordoftoota kun nagaa gaafa dhufti. Ashama jirtu kabajamtoota fi jaalattoota chaanaala ayyaantu jala jirtan nagaan koo nagaa waaqayyoo bakkee jirtanitti siniif baay'atu sin jetun jiradha. Kan nagaan koo jedhe naandoo gongore dhiifama sin jetun jiradha. Waan viidiyoo haala qabanne suni waa'ee kiyyaa ishiin immoo sinitti adeemti. Ayyee kawaayee kiyya jettee jirti nu gaggaasistee jirti. Haannan baay'ee nama cimtuu fi nama dhugaa dhaloota baay'ee jajjabeeffamuu qabdu keessaa nama tokkodha jechuudha. Ani chaayinaala kiyya irratti biliis maaloo sheer godhaa sabiskiraayibii godhaa waan akkanaa kana jedheetoo hin beeku jechuudha dhugaa. Akkanumatti warroon nama nan affeera jechuudha karaa chaayinaala kiyyaatitti sabiskiraayibii godhaa jedhee malee baay'ee nama akkasitti maaliif gaafa jaalate namnuyyuu ofii isaatiif sabiskiraayibii godha ijaa ta'e tuyyuu jechuudha. Egaa ka'an immoo iyyuu haamlee ishiidhaa tahaan baay'ee baay'ee nama odoo haalli mijatee fi baay'ee odoo nama jajjabeesse sirriitti nama barumsa guddaa dabarsuu dandeessudha jechuudha. Dhaloota kana waaqayyo wajjin haa ta'u wajjin haa tuunu gargaarsa waaqatiidha jechuudha dhaloonni illee kan wayitti bahu. Anis kanumarraa ka'eetan aannadhaa chaayinaa labane jechuudha. Maaliif wantoota baay'ee ingiliffaan ni dubbatti. Barreeffamni ishii dhugaa dubbachuuf barruu adda addaa gaafa asirraan barumsa ishiirraa fudhattanu akkaataa ijoollee keessan borutti qabattanuyyuu baruu dandeessu jechuudha. Haannan maaliif ani hoggaa ergan dhufe jechuudha. Baay'ee kana kan hin jenne jijjiirama guddaa maaliif ani akkan galeen kara hojiititti irra caalaa haanna irratti kan xiyyeeffate hojiin kiyya ishii turte. Baay'ee fooyya'insa guddaa fi cimina guddaa ishiirratti arguu kiyyarraa kan ka'e barsiisonni illee xalayaa barreessu jechuudha. Baay'ee cimtee jirti. Baay'ee barattuu goobazii fi hordofuu dandeessuu fi hariiroo barsiisota ishii wajjin sirriitti cimsituu danaan jedhanii kanarraa kan ka'anillee kara chaayinaalaatiin barumsa adda addaa dabarsitu kan jedhu chaayinaala kireet godheetti jira jechuudha. Ani liinkii isaa azala nan teechisaa seenaa sabiskiraayibii godhaa fi haamlee ta'aafi maaliif dhalootadha boru teenyee irraa barachuu dandeenya jechuudha. Namoonni gurguddaan amma hin bo'u ijoollee isaan barsiisan ijoollee isaan dubbisan gaafa taa'anii isaan warri gurguddaa taa'ee ijoolleen barumsa dabarsitu warri bo'anii jiru. Nuti ija keenya dhabarii nuti guddisee barii nuti akkana godhee barii jedhanii gammachuu isaanii waggaa dabarfatan jechuudha. Kunis immoo egaa barumsa gisee dabarsite numa tajaajila. Ittis hin bo'aara. Anamma mana keessatti yeroo baay'ee waggaa ishiin ingiliffa adda addaa wantoota adda addaa dubbattu nan taa'ee tan dhaggeeffadha jechuudha. Ittan bohaara. Koo qofa taateef osoo hin ta'in ijoollee akkuma beektan hin hordofna ijoollee chaayinaala gubbaa irratti ijoollee baay'ee waggaa qoosaan waggaa waa baay'ee jedhanii haaluun immoo aktiividha. Baay'ee waa dandeessuu fi baay'ee waan argitellee qabachuu dandeessuudha. Kanarraa kan ka'e irratti haa hojjettu jedhee kireet godhee fi jira ani aanna mucaa kakuu jedha. Liinkii nan teechisa chaayinaala kana jala seenaa sabiskiraayibii godhaa fi mee afaan mashiitirraayis mee waan bawasumaanii laalanii sin jedha. Daawwattoota ayyaanota
daawwattoota ayyaantu asallaa ani kanan jedhu ishiin akkuma ishiin dubbatte akkanaan jettee naabanta wantoota garaagaraa daddabarsinaa jirti viidiyoo ingiliffaan kan ingiliffa bichaa taate kan wanti hundaanuu qabatee dhufte har'a sinifaan qabadhee dhufa jedheta guyyaa ga'u garuu hin beeku guyyaa sanitti abdiidha simiraa ga'u like share naa godha seenatii achumarraan na jajjabeessitu achumarraan immoo ijoollee teechanis yoo galtan akka ayyaantu kanatti guddifatte siniin jechuun jaaladha ati sinimmoo eebbisaame akkasii eebbisa isaanitti siniin jechuun jaaladha. Gisee baay'ee hin kolfinii konfideksii mataa ishee argattu naan jettanii jirtanii hin kofarre ittan gammadee na eebbisaa dhugaa eebba baay'ee jaalatti namallee eebbisti dhugaa dubbachuu fi nama eebbisu eebbifamaadha jedha sagaleen waaqayyoollee kanaafuyyuu mee eebbisaa isinillee warri haga dhumaa baay'ee hordoftoonni koo baay'ee haga dhumaa ni dhaggeeffattu kanaafuu yaada kana hin kennituuf jedhee tanan abdii qabaa na eebbisaa ittee jirti eebbarratti waa baay'een akka dhufus ni beekti waan ta'eefuyyuu ani kunuuf eebbiseera waaqayyo si faana haa ta'u mirga isaatiif haa kennu bakka deemtu hundatti waaqayyo si faana haa ta'u gargaarsa isaatiif haa laatus hin jedha kanaadha mee immoo hordoftoonni keellee waan jettaniini isintu beekaa ammaaf goommanii hojjechaa jirra anis keessummaan qabeenyaa ta'ee fidha jechuudha harkaan hojjechaa kanan karaa viidiyoo hojjechuu eegalle hanicho chaw jedheeniti mee gaggeessi maal jettee gaggeessi hordoftoota kee hordoftoota ayyaantu asallaa bakkee jirtanitti nagaa waaqayyo isiniif haa baay'atu ture yuutuubii ishiitirra dhufuu nan danda'a. Turtee duuba. Laala mummaayyuu waan naan jechaa jirtu. Nan tura jechuun ani biizidhaa jechuu ishee nan fakkaata. Bilbilaan biizii yoo ta'e naaf gala jechuun barnoota biizii yoo nan ta'e gisee tokko ani immoo viidiyoo gaafan boqonnaa argadhisan 3-4 gadi lakkisuu yaa maali guyyaa barnoota kooti of jalaa gubuun barbaadu qo'annaa kiyyas wannan jaaladhufu kanaafanii bakka jirtanitti nagaa waaqayyo isiniif haa baay'atu nagaatti tura aga viidiyoo kiyyaa walitti deebinutti baay'ee.